ዋጋ የለም እንደማላገኘው አውቄያለሁ። እዚህ እሱ ሌላ ጊዜ እንጠይቅበታለን። ሚሞሪውን ሳይሆን ልጅቷን ደብቃታለች። ሰላም ሱመያ ለእሷ የምታግዝ እየመሰላት ነው እንጂ ለእሷ የሚያግዝ ሰው ቢሆን አንድ ላይ አስቀምጦን ወይም ደግሞ ከኔ ጋር ራሱ ሆና እኔን አግዛኝ ያጠፋሁት ጥፋት ከዳቤ ጩሩ ዱበት የጩራ ዱቢኔ ሳባዬ ወልፋታዳ ባዬ ተኮ ጀቹዳ እንግዲህ ሱመያን ከናረቲ ዋን ጨልሱ ነቲ ፈካቱ ዋን ፍለቱሌ ነቲ ፈካቱ ጩራ ሱመያ ባዱበቹ ዳፊ waan fudhatullee natti fakkaatu nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo aan nagaan qaba galata rabbii irra hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan rabbii isiniif haa baay'atu nagaanaaf ta'anis isiniin jedha egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti viidiyoo irraa dhaggeeffattan akkasuma immoo namoonni chaanaala Saayidoo jala jirtan achi dhaggeeffattanitti egaa wantoonni inni jedhee waan baay'ee miira namaa tuqu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhugumaan dhugaatti intala kana salaamin fuutee raawwattee gara biyya biraa yookiin immoo achi fageessite hoo ta'e waan baay'ee takka nama gaddisiisudha jechuudha. Dhugumaan dhugaatti salaamin akka Saayidoo fi Sumayyaan walitti araaraman hin barbaadu jechuudha. So ani durumayyuu dubbadheetiin ture waa'ee kana. akkasuma viidiyoon jalqaba hojjedhe irrattirree salaamin akka tonkoliidhaaf deemtee durumayyuu dubbataatiin ture jechuudha. Ammas immoo Saayidoon salaamidhumaan amanuu dadhabee jechaati kan inni jiru. Dhugaadhumaan paaspoortii ishee harkaa fuudhee hin jira. Odoon intala kana hin argatin yookiin immoo mucaa dhiiga laalchisuudha deemu kana osoo hin argatin salaamidhaas paaspoortii ishees deebisuu fi hin danda'u. akkasuma mooyyuu isinillee biyya kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Ani fi Sumayyaan akka walitti araaramnu isheen hin barbaaddu. Osoo barbaaddee sila walitti nu fiddee raawwattee nu araarsuu qabdi malee ofii isheetii dhuftee raawwattee waan hin taane gochuu hin qabdu turtee jechaate jechuudha kan inni jiru. Haa ta'u malee immoo ammas ani waa'ee miimooriitirraa dhiisetiin hin jira. Miimoorii hin barbaadu nattaa hafu. Ani kanan barbaadu ilmoo kan kooti. Intalittii kana arkadhee mucaa kana dhiiga isaa ilaalchisee ilmoo koo itti araaramuu barbaada. Haadha manaa kootti araaramuu barbaada. Haadha manaa koo arguu barbaada. Kanaafiyyuu ani miimooriinis nattaa hafu. Miimooriis hin barbaadu. Isaanitti qofa intalittii qofa arkadhee mucaa kana ilaalchisee Sumayyaa waan barbaaddu sana kennee fi ilaaltee isitti araaramuu barbaada. Ilmoo koo arguu barbaada. Ilmoo koo yaadatiin hin jiraadha kan inni jechaatee jiru. Waan baay'ee takka garaa nama nyaatudha jechuudha. Isa dhugaa rabbi dubbachuudha fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa ammas wantoota jedhe tokko qaba jechuudha. Ani jedhe osoon gara seeratiin deemee seeraan gaafadhee ilmoo koo kana arguun nan dhorku seerri naaf eeyyamaa ture. Garuu immoo ani ishee lafa seeraa dhaabee ofii kootii balleessa hojjedhee lafa seeraa ishee dhaabee raawwadhee akka haamilee ishee hin tuqamneefani malee akka karaa seeratiin ilmoo koo arkachuu danda'u yookiin immoo ilmoo koo arguu danda'u nin beekan ture. Garuu isheedhaaf yaadetananii jedhe akkuma inni jedheeyyuu dhugumaan dhugaatti ilmoo namni tokko wallolees gargar bahee soo ta'ee ilmoo walitti dhaltee qabda yoo taate ilmoo sana walirraa fageessuun yookiin immoo ilmoo sana waliin dheessuun hin danda'amu jechuudha. Seerri waan akkasii namaaf hin eeyyamu. So Saayidoon amma aarii guddaa keessa galee jira natti fakkaata gaafan ilaalee jiru baay'ee tokko jechuudha. Innaa dubbatu baay'ee tokko haareeti jechuudha kan inni dubbataati jiru. Egaa inni ammayyuu salaamidhuma jechuudha kan inni shakkaatee jiru. Bakka dura mana dura jirturraa intalli hin jirtu. Namoota ollaa sana jijjiiruu gaafan gaafadhuuni dubartoota ollaa sana isheetti illee kan dhufan gaafan gaafadhuuni abbaa manaa ishee faana walloltee gara biyya biraatti imalteerti. Achuma keessa ta'ee Yamaniin keessa ta'ee bakka biraatitti jechuudha magaalaa biraa keessatti deemtee jirti. Abbaa manaa ishee faana walloltee naan jedhanii hiriyoonni ishee yookiin immoo namoonni naannoo sanatti argamanii jechaati jira. Bakkee isheen deemte kana kanarraa beeku abbaa manaa ishee sana qofadha. Abbaa manaa ishee sana immoo gaafachuudhaaf shakkii keessa galaa maal jennee raawwanne gaafannaa iccitii jiru kana hunda isaa inni wanti inni beeku tokkollee hin jiru jechaati jechuudha kan dubbataati jiru. Ammas immoo tarii akka carraa ta'ee viidiyoota kana arkee raawwatee abbaan manaa ishee kunee isheetti shakkii isheerratti shakkii raawwatee waa'ee kana walloluu danda'u laata kan jedhu shakkii keessa galee jechuudha kan inni jiru. So wantichi baay'ee tokko ulfaataadha. Ani dhuguma rabbii dubbachuudhaaf hin dhaba jedhee hin yaadne garuu immoo gaafa salaamin asii kaatee gara biyya sanaa deemtu baay'een sodaadhee ture jechuudha. Laxuruu nagaraa leelachin biyya asbee nabbara geetan
እና እኔ እንጃ ማናaf hin galle jechuudha. So Saidoo nama akka jechaa jirutti ani waa'ee meemooris hin barbaadu. Meemooriinis nattaa hafu garuu ani ilmoo koo faana wal arguun barbaada. Ilmoo kan koo nattaa mul'attu ilmoo kan nattaa argisiisanidha jechuudha kan inni jechaa jiru. Kanaaf yoo ulfaata wanti isaa baay'ee tokko ulfaata. እና ረቢ ነገኛ ሳኒ ፋቡሱ ዋንብራ ወንቲናን ጅሩ ቶኮሌ ሂንጅሩ ጀቹዳ ረቢን ወልቲ ሳና አራርሱ ረቢን ቶኮ ሳና ታሲሱ ኢሰሌ ለፈዴሜ ካናቲ ደደቢ ኢሳ አከሱመሞ ዋን ዴሜፍ ካናሬ ለቢ ኢሳ ሚልኬሱ ሄዱ ተካሬ ጅራ ሰዱጋ ዱበቹዳ ጀቹዳ ባየ ተካሬ ቲንጅራ ማሊፊን ነምኒ ኢልሞ ኦፊ በርባሩዳፍ መናበይ የሞሞ egaa ilmoo isaa immoo innaa dhabu sababa garaagaraatiin itti ulfaata jechuudha. Maaliifin inni ilmoo suni kan kootii miti deemetiin ilaalchisee raawwadhe ilmoo kan kootiif axxaarree haadha manaa kootiif waan kana axxaarree ilmoo koo ijaan arguun qaba. Ilmoo koo arguun barbaadee ilmoo isaa yaadee gaafa waan kanatti immoo dhaqee raawwatee wanti kun isa mudatu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Laftiin ani deemaa jiru kun yookiin katamaa keessaa gara katamaa tokkootti miti kanan imalaatee jiru maallaqa guddaa baaseetan kanan biyya tokko irraa gara biyya tokko deemaa jiru Itoophiyaadhaa Yemeniin yemmuu deemu maallaqa guddaadha jechuudha kan inni baasu akkasuma immoo gatii guddaa baasa jechuudha agana miti gatii guddaadha akkasuma immoo as tokkaayidha jechuudha tikkeettiin inni murateetii deemee as tokkaayii murateetii deemee jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko ulfaatudha. Rabbiin nageenya isaaniif haa buusu. Suma dhugaa dubbachuudhaaf Saidoon isaa lanaa kana baay'ee tokko haaree jira. Salaamiin dhugumaan dhugaatti jechuudha. Intala kana dhoksitee yoo taate harkisiisuu qabdi. Suma dhugaa dubbachuudhaaf harkisiisuu qabdi. Kanaafiyyuu osoo waan kana keessaa baatee isheedhaaf wayyaa ishee irrattis rakkina guddaa ishee irratti uuma. Isheetti fakkaate malee rakkina guddaa ishee irratti uuma jechuudha. Paaspoortii ishee harkaa hin qabdu. Paaspoortii ishee irraa fuudhame jechuun baay'ee ulfaataadha. So kanaafiyyuu osoo dhugaadhumaan dhugaatti waan kana keessa seenteerti yoo taate osoo keessaa baattee intalittii illee dhugaadhuma dhoksitee jirti yoo taate bakka jirtu himte wanti kun dhugumaan dhugaatti ilaalamee raawwatee dhugaan isaa fi haqni isaaf dharri isaa barame Sumayyaanis murtoo ishee gara tokkotti murteessite Saidoonis immoo gara tokkotti murteeffate waan akkasiiti jechuudha kan nama gammachiisu Salaamiin dhugaadhumatti waan kana hin gooti taananii isuma dhugaa rabba beekwani maal akkan ishiidhan jedhu dhugaa lamin duruma ishee waan tokko gochuudhaaf waan irraa duubatti deebituu miti garuu kuni waan ulfaata jechuudha waan lubbuu namaati waan ta'eefi waan kana hin gooti jedheellee badaasi isheen shakkine garuu ani waan biraan dammu caalaalchistee raawwattee dhiiga akka dhiigna isaatiin tokko ta'u taasistii laata kanan jedhuun yaadaa ture beekuudha beeku jechuudha Saidoon baay'ee tokko haareetiin jira. Mee rabbi furmaata isaaniif haa kennu jenna akka waan biraa maal jenna namoonni haaran akka carraa ta'ee gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a warri maatii keenya taatanii jirtan immoo like share gochuun nu jajjabeessaa kan hundaa waan gootaniif galatooma horaa bulaa dheebana.